wanti amma fakkeenyaaf oboose tarii bu'aan dhabamuu danda'a boosus miira to'achuuf fakkeenyaaf bakka of jabeessi bakka akka keessatti of qabuu danda'utuma boochisi qabu sumaariinsi qabu. Modeetaan nama tokko sirraa fuudhaa yeroo qabi bakka of qabu. Obee akkana goona namni 1780 jirtan kun obboleettii keenya kabajaan si waamaarraa hin galu algabam jettee amaarinya sitti dabalteetti. Algabam jettee nu asfararaateetti obboleessi keenya kuni shiroo danfisee uffata ijoollee irraa miicee fincaanii ijoollee irraa miicee guddisaa tureera. Ni galee isiin immoo haadha dhalteetti garuu ijoollee silee dhaqxee hin dubbisne dhaggeeffadhu akka abdii geetaachoo duwwaa tokko sitti hima obboleessa keenya kana ni fuusifna infuusifna har'a deeggarsa fuunee fi infuusifna mana kana keessa simbaafna yoo danda'ame jimmaan akka inni jimmatti galu hungoona jimmatti hojiin hojjetaa immoo haala mijeessinee mana murtii keessa miti akka inni jimmatti galee mana murtii hojii hojjetaa jiru sana akka inni hojjetu hin gargaarraani. Infuusifna jedhee maal jettan isin afuudhu obboleessi keenya kun wallaahi inni diyaagabaa falligaalloone Oromoo fuuta Oromoo amma hallaqe maal jettan isin Oromoo fuuta abbo yaagi wallahi abdi amma yaada bareeda kaaste ila abdi nyanna kana kalesati olillee usinu bannetti niin galateennetu maa waan kalesa irra oltan guutuu isaatu hordofaatiin turre argitee osoo mucaan kun mucayyoo tana sabsiisee jira safuu itti naqeetiin jira ilma dhiiraati jilbiiffatee imimmaan buusee kadhatee irraa dhabe namni 12,000 fi wayiin kaleessa akkasitti isin hordofaa jiru sun guutuun isaatu kadhateetiin irraa dhabe safuudha mucayyoon osoo ofirratti qabeetu taate safamtee jirti imimmaan namni yoo daarifte jiroo seeneetiin itti ba'uu baateetiin jedhallee namni jala jiru kun guutuun isaatu wayita mucaan kun akkasitti jilbiiffatee kadhataatiin ture san booyaatiin ture ilmi dhiiraa akkasitti jilbiiffateetiin nama kadhatee namarraa dhabuun mataan isaatu safuudha namni akkana ga'u kun immoo akkanatti liibii seeneetiin isii kadhateetiin irraa dhabulleen safuudha mucaan kun wanni biraatti wanni irraa hir'ate jiru mucaa kanarraa wanni isarraa hir'ate yoo jiraateetiin jedhe harka qal'eessa ta'eetiin immoo harka qal'ummaa isaa saniif tuffatamuu isaati malee rakkoo biraa tokkoon qabu mucaan kun namni immoo nama hagana ga'u kana uf duuba qabu namni hagana ga'u kun isa duuba taa'eetiin isaaf boo'u hiyyummaan qabu mucaa kana har'a tokkocha sa'aatii takka liibii irra teettaniitiin naftaamii gochuu hin dandeettan yoo barbaachisaa ta'eetiin jara biyya alallee baastaniitiin dalagachiisuu hin dandeettan hin danda'a uummanni Oromoo. Ijoollee yoo argiteetiin irra gabbayeetiin jedhee harkaa waa qabaatee jennaan jarana kadhataniitiin itti heerumaatiin jiran kadhataniitiin itti heeruma maaliif waan jiru hunda gad baasneetiin dubbachuun hin barbaachisuuf hin beektan namni hunduu kana waan ta'eef mucaan rakkina biraa hin qabu mucayyoon rakkoon wahii irra jiraatee jennaan malee ilmaan isiit irraa garaa kutatteetiin hin teettu ka uummanni hagana ga'u kun si duuka jirra jedhu rakkina wahii qabaannaniin mucaa kanatti deebi'uu dadhabde kana waan ta'eef utubaan hagadiisan qaba Oromoo rakkoo miti kan ishee dudduuba jiru wallahi billahi dhiira dudduuba jiru mucaa kalas shortan dabalu kanuma siin jechuu jira barsiisuu rakkina mataa isaatti haadha wayii seentee waan duuba jiru sitti mu Oromoo himati sodaatini himi okay nani makoya erga siin barbaadde gaan sila dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kooti dubartiin namni kooti leensa karaara miti waan si duuba jiru namni kun saddeq sheer godhaa sinif affida sheer godhaa dubbisa bummaatti galchinee waa biraa sin jennu jennee calluma ennaaniyyi erga akkana goote giifti tokkoffaa labsii tokkoffaa ijoolleen Oromoo dhimma mucattii kanaa keessa jirtan itti gaafatama seeraa jalaan baatan tokko dhaggeeffadhaa ummatu. Okay, sinifan baasa wayi naabsa sinifan baasa. Amma baasutti immoo mi'uutii godhi obboleewwan mubaaramuun sabmaa qarshii 600 badhaafamuu fi naa guddisal tokko badhaasa sanas immoo kan inni badhaafamu foolowariin alradaa kana naa guddisu alradaa kuni naa guddisi dafii alradaa naa guddisi alradaan kun yoo 100 galee badhaafama mallattoo ida'uu alradaa kan naa tuqaamee jabaadhaati hundumti keessan jabaadhaa mallattoo ida'uu balleessaa nama xiqqoo tafe waan ta'eef mallattoo ida'uu alradaa fuudha. Jabaadha ida'uu sitti qofa tuqa jabaadha galatooma ulfaadha Iccitiin dhufeera sheer godhaa iccitii baasee mallattoo ida'uu sana tuqaa jabaadha mallattoo ida'uu sana tuqaati qarshii 100 badhaafama 100 yoo guute jabaadha Oromoo koo foolonaa godhaa please galatooma namni na jibbitullee foolonaa godhi please erga badhaafamee ka'ellee irraa kaafattu jabaadha mallattoo ida'uu nama gastii irra jirullee mallattoo ida'uu maqaa isaa fuuldura jiru balleessa hundumaame
alradaa kana dabalatee galatoomaa ulfaadhaa warri gootan godha hundumaayyuu. Thank you so much. Jalqabii mubee. Ummata koo galatoomaa ulfaadhaa. Warri kun warra asirratti torbee kana nu waliin dadhabaa ture waan ta'eef hundayyuu fooloonaa godhaati. Warri fooloonaa gootani rakkinni isinirraa anfooloo isin godhee isin gatee adeemu. Warri immoo fooloo gochuu diddan immoo rabbi sina jiraachisu jiraadhaa. Kunooti. Obboleettiin keenya namni himatamaa tokkoffaa Oromoo dhaggeeffadhaa warri furii jirtan. Warri furii jirtan biyya Itoophiyaa jechuun biyya sabaaf sablammoonni keessa jiraatanu namni wal qixxummaan keessa jiraatudha. Abbootiin seeraa Itoophiyaa keessa jirtan dhimma obboleettii keenyaa kana irratti dhiigni dhangalaanaan rakkoo wayii qaqqabnaan itti gaafatamaan obboleettii keenya. Haadha manaa namni beeku hoggaa godhan kan waliin jiraatan osoo seeraa fi heera amantaatiinis ta'ee seera mootummaatiin hiikuu hin mirkaneessin obboleettiin keenya kun dhiira kan biraatii wajjin magaalaa Finfinnee keessatti kaj goonee qabannee jirra. Fotoo kaafadha. Kuno erga Saudi Arabiyaadhaa galtee amata lama guutuu jireenya keenya jijjiirra jedhee obboleessi keenya gara Saudi Arabiyaatti ergeen booda Saudi Arabiyaa deettee bifasii ijoollummaa fi bifasii durii sana erga intinaa jettee jijjiirratteen booda bifa biraatiin utuu abbaan manaasii abbaa ilmoo lamaa kun hin beekin magaalaa Finfinnee keessatti mucaa kanaa waliin akkas irraatetti. Mucaan kun saba kamiin yoo ta'u abbaa barbaadees haa ta'u itti gaafatamaa jireenya kana diiguu fi wallaahi rakkoo kanaati. Kunola qabatamaa waa tokko shooppii miti jinni miti jechuudha. Namni duuba mucaa kanaa jiru tokkoffaa mucaa kana. Haadha manaa namaa akkasitti hammachuu jechuun ilaalaa hundi keessanii warri Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Boriifoo kana iccitiin jiru dubbee isa kana isiitu maxxanfatte. Sinii galee isiitu maxxanfatte garuu yeroo dhuftee dhiyaattu maal jette xiiqiidhaa jedheetan malee hin beekuuni nan beekuuni jette. Footoon kun footoo malee. Kuni haasaa biraan qabu amma nuti la tokkoffaa alradaa mallattoo follow godha ilaa mube waa'ee siinuun galchu kana booda mallattoo idoo alradaa kana tuqaamee jabaadhaati kuma dhibba yoo galle mubeen kuma dhibbacha badhaafama mallattoo idoo alradaa kana tuqaa hundumti keessanuu galatooma warra gastiira jirullee ilaa dhageeffadhaa. Bakkino inaafisuuf ani mibbaan agarilla kana hunda morma jala lixxee dhunguudhaan gaggabsaa hin danda'amu. Kanaafi maal goona seetan ilaani waan tokko laala waa'ee Abirish miti amma bar ijoollee babbareedduu sana qabdi ijoollee lama tokko guddaadha tokko xinnaadha. Mucaan sun inni guddaan mucaa sii daa'ima isa daa'ima dhiira lama qabu isa dhiiraa sii bicuu eeguu jedheen dhiira barumsa dhiise mana ta'a abbaan daa'ima kana ammoo mana murtii keessa hojjetaa birrii 5,000 damoosni isaa kiraa mana 2,000 kaffala 3,000 akka ta'eetiyyuu ijoollee isaa jiraachifataa ture. Ammasiin biyya alaatii dhuftee anchi uffatuma bittee fiduuf ijoollee keetii min maalat no ciniinfattee deesse opereeshinii dandeessee biroo opereeshiniis ta'u nama dhukkubaa miti boo akkamitti ilmoo sii dhuftee ilaalle deebitee biyyatti dhiira hammachuurra idarsaa likkoo wallaa hin qaqqaba bar akkamitti Abiriishiin yoo xireeffatte ani koo kalees eengaddaa ummata kuma kudhanii ka fuulduratti waadaa gale kottu ijoollee kee ilaaliiti waan jiru hin sirreessinaa dheen tureen dhufe hin dhufetti ijoollee siillee ilaaluu ridde dhufte soo kana jechuun namichi obboleettii keenya kana jaallate yoo jaallatee jiraateef waan ta'e itti hojjeteera rabbi qajeelchuu itti qaraa quraanas taatu garuu amma maal goona seetan obboleessa keenya kana hin fuusifnaa siin jedhaara akkamittettu yoo barbaadan hin fuusifna yookiin immoo haadhaaf abbaa qabdaa yookiin maatii qabda nama ijoollee kee bira kaachuu dandeessu Abirish meenatti Qaba fuula jedhame namoonni godhan fuula jedhame namoonni eessa jiru maatiin kee deebii eessa jiru maatiin kee Jimmaa kunoo bakka ijoolleen kee maatii kee bira sii taa'uu danda'u tu haalli sii mijatee biyya alaa si baafne sii fuudhanii sii guddisuu danda'u kunoo maa bira hin jiraayi bakka bataam ariif elaa joo nama 9,100 kun obboleessa keenya kana paaspoortii yoon qabaanne Jimmaan dhufne anas chokkaa'ee nan baasaa fi ijoollee warra biyya alaatti nama ergan nan kadhatu imijeesse in ergina biyya alaatti ergina maal jettu sin
Dhaqee yaada lagatee ijoollee isaa guddifatuunis maal jettu yaa jamaa? Yaadichi sirriidha. Mucaan kun paaspoortii isin urka jira waan ta'eef Bakka isaa biyyatti. nagaama. Sagaleen keenya jechuudha. Abusoodii isa dubbatu mee biyya alaa baafnedha irraa yaadatti kennaa warra gastiirra jabaadhaa. Angama kootiin viizaa nan fidan jedhan.